Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhiyaanne irraa aga xumura oduu keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Oduu waliin ani Kaffaaloo Baqqalaatii duraan dursee hangafoota oduu. Baankiin biyyoolessaa qaamota gabaa sharafa alaa irratti hirmaachuu barbaadan simachaa jiraachuu ibse. Israa'elitti hiriirtonni mootummaan Hamaas wajjin waliigalee namoota butaman akka gadhiisisu dhiibbaa gochaa jiru. Raashaan humnoota Yuukireen irraa aanuun magaalota Yuukireen qabachuun ishee ibsame. Iddoon awwaalchaa iddoo siyaasaa miti jechuun Kamala Harris Doonaald Tiraampiin qeeqan. Amma oduu bal'inaan. Baankiin biyyoolessaa qaamota gabaa sharafa alaa irratti hirmaachuu barbaadan simachaa jiraachuu ibse gabaasa dabalataa akka taanutti qindeeffanneerra. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa namoota dhuunfaa akkasumas dhaabbilee sharafa alaa irratti hirmaachuu barbaadan simachaa jiraachuu beeksiseera. Baankichi akka jedhetti dhimmi ministeera daldalaa waliin jiru ariitiidhaan kan fudhamu yoo ta'e osoo hin turiin namoota dhuunfaa fi dhaabbilee gaaffii dhiyeeffataniif eeyyama kennuu kan eegalu ta'uu dubbate. Biyya keessatti namni dhuunfaan sharafa alaa argatu kamuu yoo xiqqaate herrega sharafa alaa doolaara 100 banachuu akka danda'u hoogganaan baankichaa himan. Baankiin biyyoolessaa seera jijjiirraa maallaqa sharafa alaa sirreessuun dura namootaa fi qaamota karaa seera qabeessa hin taaneen hojjetaa turan gara seera qabeessummaatti akka dhufan gaafatee turuun isaanii yaadatama. Israa'elitti hiriirtonni mootummaan Hamaas wajjin waliigalee namoota butaman akka gadhiisisu dhiibbaa gochaa jiru. Gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Lammiilee Israa'el Hamaas butee fudhate keessaa reeffi namoota 6 Gaazaa keessatti argamu hordofee guutuu Israa'el keessatti dheekkamsi uumameera. Mootummaan Beniyaamin Netanyaahuu lammiileen butaman lubbuun akka deebi'an gochuu hin dandeenye kan jedhan dheekkamsi duraan ture amma daran hammaateera. Lammiileen kuma hedduun lakkaa'aman guutummaa Israa'elitti hiriira ba'uun namoota butaman akka gadi lakkifamaniif waliigaltee gochuu qaba jechuun dhiibbaa gochaa jiru. Magaalaa guddoo biyyattii Teel Aviv dabalatee magaalota biroo keessatti namoonni kumaatama hedduun alaabaa qabatanii mootummaa Beniyaamin Netanyaahuu mormuuf ba'aniiru. Hiriirri gaggeeffame hedduunsaa naga qabeessa ture. Hiriirri kun kan gaggeeffame yuuniyeeniin dafqaan bultoota Israa'el Histadruut jedhamu mootummaan namoota Hamaas bute waliigaltee tolchee akka gadi lakkisiisuuf dhiibbaa gochuuf guutuu biyyattii keessatti hiriira waamuu hordofeeti. Humni waraanaa Israa'el reeffi namoota Hamaas harka turan 6 ulaa lafa jalaa Gaazaa keessatti argamuu beeksisuu hordofee dheekkamsa guddaa uume. Humni waraanaa biyyattii akka jedhetti namoonni kun kan ajjeefaman loltoonni Israa'el osoo bakkicha hin qaqqabin yeroo muraasa boodadha. Kuni ammoo mootummaan namoonni Hamaas harka jiran kun lubbuun gara biyyaa akka deebi'aniif mootummaan waan irraa eegamu ba'achuu hin dandeenye jechuun lammiilee biyyattii danuu dheekkamsiisee karaatti baase. Namoota hiriira ba'an keessaa ilmi isaa kan Hamaas harka jiru Eelii TV hiriirri kun bulchiinsa Netanyaahuu hirriibaa ni dammaqsa jechuun dubbata. Kanneen murtee dabarsan aanga'oonni mootummaa hiriira kanaan hirriibaa ni dammaqu jedheen yaada kana caalaa yeroo eegnuu hin qabnu jedhan. Hiriira mormii gaggeeffame irratti lammiileen Israa'el kutaa biyyattii hunda irratti akka hirmaatantu himama. Magaalaa Yerusaalem keessatti namoonni hundi biiroo muummicha ministeeraa duratti ba'anii mormii gaggeessaniiru. Ministeerri muummee duraanii Israa'el Yaa'ir Laapid kanneen hiriira ba'anii mormii dhageessisan keessaa tokko akka ta'an miidiyaaleen Israa'el gabaasaniiru. Gaggeessaa paartii Yesh Atiid kan ta'an Yaa'ir Laapid namoonni hiriira ba'an mootummaa namoota Hamaas harka jiran akka gadi lakkisiisan dhiibbaa akka godhaniif waamicha taasisaa turan. Guutuu biyyattiitti hiriira gaggeeffame kana kan dursan Arnoon Baar Deevid waliigaltee irra ga'uu qabna jedhan. Waliigalteewwan kan biraa caala baay'ee bu'aa qabeessadha jechuunis dubbatan. Garuu mootummaan Beniyaamin Netanyaahuu waliigaltee godhee namoota Hamaas butee lubbuun deebisuurra reeffa namoota Gaazatti du'anii ta'uu aariidhaan ibsan. Maatiin namoota Hamaas butee fudhate bulchiinsi Beniyaamin Netanyahuun Hamaas wajjin waliigaltee namoota butaman gadi lakkisuu akka taasisu ji'oota hedduuf karaatti bahuun gaafataa turan. Hiriira mormii guddicha gaggeeffame kana ilaalchisee mootummaan dheekkamuun deebii kenne. Ministeerri Faayinaansii Israa'el Bezaaleel Smotrich Hamaasiif haala mijataa uumuudha jechuun kanneen hiriira ba'an qeeqan. Raashaan humnoota Yuukireen irraa aanuun magaalota Yuukireen qabachaa jiraachuun ibsame. Lalisee Siisaay gabaasa dabalataa qabdi.
Raashiyaan humnoota Yuukireen daangaa isheetti ce'uun naannawa Kursk qabatanii achirraa haleellaa irratti banaa turan irra aanuun amma deebitee magaalota Yuukireen qabachuu eegalte. Amma loltoonni Raashiyaa magaalaa Yuukireeniif akkaan murteessituu taate Pokrovsk jedhamutti baay'ee dhiyaatanii jiru. Magaalaan kun loltoota Yuukireeniif iddoo madda loojistikiiti. Kanneen Kiiv ta'anii mootummaa Yuukireen qeeqan Raashiyaan milkaa'inaan fuulduratti deemaa jiraachuu kana erga dhagaanii booda loltoonni Yuukireen herreega dogoggoraa hojjetan jechaa jiru. Magaalaa akkaan murteessituu taate kana dhiisanii keessaa ba'uun daangaa Raashiyaatti ce'anii naannawa Kursk jedhamu qabachuun magaalaa kana diinaaf saaxile jedhan. Hoogganaan humna waraanaa Yuukireen Oleksandar Siriskii Raashiyaan waan harkaa qabdu hunda fayyadamuun haleellaa cimsaa jirti jedhan. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin ammoo haalli amma jiru akkaan hamaadha jedhan. Magaalaa Pokrovsk qabachuun Raashiyaaf kaayyoo ishee yeroo dheeraa ture. Loltoonni ishee ji'oota darban keessa suuta gara magaalaa kanaatti dhiyaachaa turan. Ogeeyyiin dhimma waraanaa akka jedhanitti hanga ammaa Raashiyaan magaalaa kana to'achuuf loltoota 30,000 ramaddeetti. Humnoota Raashiyaan caalamaa kan jiru humni waraanaa Yuukireen loltoota isaa magaalaa cinaa jirtu Novorodivka keessaa baasuun gara magaalaa Pokrovsk geesseera. Raashiyaan dabalataan magaalaa kibba Novorodivka jirtu Seelidoovi akkasumas naannawaa Dooneetsk keessaa iddoowwan gaarii irratti haleellaa banteerti. Raashiyaan haleellaa kanaan kan milkaa'aa jirtuuf mala maltee waraana waan geeddarteef humnoonni Raashiyaa magaalaa haleellaa gareen mindeeffamee hojjetaa ture Waagner fayyadamaa turetti fayyadamuun milkaa'uu eegalan. Loltoonni Yuukireen haleellaa alanaa kanaan burjaajii keessa galaniiru. Inumaa erga loltoonni Raashiyaa hidhannoo guutuudhaan adda waraanatti seenanii qophaa'uu eegalan, loltoonni Raashiyaa mala kanaan deebi'anii irra aanuu jalqabaniiru. Humnoonni Raashiyaa konkolaattota meeshaa waraanaa hidhatan hedduu fayyadamaa jiru. Kun ammoo hojii taankii Yuukireen burjaajesseera. Humnoonni Yuukireen ji'oota darban muraasaaf dirree waraanaa irratti olaantummaa argachuu himataa ba'an. Inumaa daangaa Raashiyaatti ce'uun naannawaa Kursk jedhamu buufatanii achirraa haleelaa turan. Sochiin Yuukireen kun torbanoota darban keessa akkaan of duuba deebi'eera. Ajajaan humna waraanaa Yuukireen waa'ee lafa Raashiyaa qabachuu seenaa odeessaa turan. Naannawaa Kursk keessa lafa iskuweer kiiloomeetirii 1296 akkasumas iddoowwan qubsamaa 100 caalan to'achuu ibsan. Kana keessatti loltoota Raashiyaa 594 akka to'atanis himaniiru. Lakkoofsi isaan eeran kun guddaadha, garuu siyaasaaf yookiin ololaaf itti fayyadamuu fi dhugaa ta'uunsaa xiyyeeffannaan ilaalamuu qaba. Amma gaaffiin jiru hanga kana erga deemanii booda dirree bahaa irratti mo'amuu isaanii akkamiin ibsu kan jedhudha. Naannoo Kursk qabachuun kan barbaachiseef achirra dhaabbatanii haleellaa karaa bahaa magaalota akka Pokrovsk fi Korakhov irraa qolachuuf ture. Garuu ammoo karoorri sun waan Yuukireen jalaa kufe fakkaata. Gama kaaniin ammoo loltoonni Raashiyaa humna dabalachuu fi cimsachuun saffisaan fuulduratti deemuu eegalaniiru. Iddoon awwaalcha iddoo siyaasaa miti jechuun Kamala Harris Donald Trumpiin qeeqan gabaasa dabalataa akka taanutti qindeeffanneerra. Pireezidaantii ittaantuun Ameerikaa Kamala Harris duula filannoo irratti pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Donald Trump iddoo awwaalcha biyyoolessaa waraana Arlington iddoo siyaasaa miti jechuun qeeqan. Kamala Harris miidiyaa hawaasaa irratti Trump wayita qeeqan xiyyeeffannoo siyaasaa argachuuf lafa kabajamuu qabu kabaja dhorke jedhan. Waraanni Ameerikaa gama isaatiin hojjettoonni Trump qajeelfama iddoo awwaalchaa viidiyoo waraabuu ilaallatu hojjettoonni bakka awwaalchaa itti himuuf yaalan dhaga'uu didan jedhe. Gartuun duula filannoo Trump maatii loltoota du'aniitu akka bakka sana dhaqnu nuuf eeyyame jedhe. Taateen sun kan mudate loltoonni Ameerikaa 13 wayita USA'n Afgaanistaan keessaa waggaa 3 dura baatu yaadachuuf sagantaa qophaa irratti Trump argamuu hordofeeti. Dimokiraatota bakka bu'uun filannoo pireezidaantummaa Ameerikaaf kan dorgoman Kamala Harris yeroo jalqabaaf dhimma kanarratti yaada kennan. Harris akka pireezidaantii ittaantuutti iddoo awwaalchaa biyyoolessaa waraana Arlington Virgiiniyaatti argamu irra deddeebiin dhaqanii ilaaluu ibsan. Takkaa garuu siyaasaaf itti gargaaramanii akka hin beekne ibsanii jiru Kamala Harris. Egaa kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun guyyaarraaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Sagantaalee Caffee Miidiyaa biroo waliin turtii gaarii.